أفرطور شمرن بيارا رانجر التنيا تمن ودودا يا بلاي تنجل مانين كبولاي بيارا باتنا كنا منا كنا جبين بيكو بويا ماله بويا دوبياتي مبارك الناجي ساجيه مبارك ساجري يا ما سي قدو تنتي جاني يا أراه كما كجاسي تبيسه هاي نغي والله أبرينا ديرات الدنيا آخرة أتي أبرينو ديرات si Arab sana no di dunia akhirat sih kadang-kadang jira. Bilbila sa surah sa fatura wa hunda yuasin erga. Demi WhatsApp si du bisenjira wanan si gafat dekana na erki nagati. WhatsApp si sene. WhatsApp si sene jira. Yalla dem. Ish shamarran biya araba argitani karan dubartin biya araba samamte. Dubartin biya araba samicharra jit samamurra jirti ummata keenya. Wana bochu. I am sorry. Namni kuni bolesa keenya yoo dhufte jiraate kottu himattuun isaa yoo dhufte jiraate sadii barreessadhu. My elephant very Mubarak Musammaa jidduudhaan yaada kenne nagaa namni mucattiin itti ergadhu jettee dhuftuuti koosii yaada kennachuu barbaadeeti mube. Ishi qoye daraa dhiifamaa wajjin emrishaa ko gidduudhaan nu jalaa bada. Kiyyaa maalirra geesse? Kiyyaa. Okay, dhufe kino Mubarak. Okay, mucatti ol deebisi Mubarak ashi. Ilaa waaqa. Maali kiyyaa ko yoo gaafachuu ta'e wanti gaafatamtu jiru abbaan dhimmaa dhufee gaafatu. Yoo kafaluu ta'e akkaawuntii siifan kenna. Maal kiyya rabbii jedhiiti. Eeshi ila Mubarak ko ila kana beeyta amma mucaan haasa'aa ture beeyteen. Mucichi ani abbaa dhimmichaatiin jechuudha. Isheen birrii irraa qabdu kanaani. Dubbiin akka amma isheen jettu miti waggaa afurillee miti waggaa jahaa jedhe. Waggaa jahaa kana keessatti birriin akkitti ta'e ijoollee isiittu nama sadii biyyarraa dhufanii. Egalee nama sadiitu biyyarraa dhufanii nama sadiin san keessaa namni lama birrii hin kafallee. Ijoollee kanammoo isaan eerpoortiidhaan jalaa miliqsuuf yaalanii turanii. Garuu ijoollee kanammoo anachi fuudhee dalagaa galchee. Ishi akka gootu nu dhiyeessii na jedhu dhufe. Inni jedhu nu dhiyeessi. Ana akkanan jedhaan nu dhiyeessiisa. Al tokko sitti maqoo akkam. Kanatu ta'e ergasii immoo Nuraddiin baabaa kafaluuf deema jettanii jala keenya. Nuraddiin baabaa kafaluuf deema jettanii mucaan dhukkufattuudha. Adaraa ammas adaraan sin kadha. Kiyya adaraa kee nu dhiyeessi nama kana. Ila akkana Mubarak ila akkana. Laa hin bareedu. Amma Social media irratti hin dubbatu. Akkana jedhi hin bareedu. Ila toka. Eshi waan tokko godhuu dandeessaa nuuf. Isarraa dhageenya. Nuraddiin baabaa kafaluuf akkaawuntii sii gaafate tokko. Atis Nuraddiin baabaa wajjin haasofneerra hin fudhannuu jenne. Amma immoo maaltu duubatti sin deebisee waan ammallee Mubarak bara ammallee hin kafalluu miti bar. Dubbichi siigalee haga wal lolanii wal Nuraddiin illee ta'e karaa keessaatiin gadi buusnee mucattii kanallee bakka jare lamaan jiranitti dubbii kanallee finnee birrii kanallee haqa isiillee irraa fuunaa fi dubbii keessaan dubbanna jechuu barbaadeetti walumaa galatti. Yaachuudha qaba. Yoo ni gartee bakka bu'aan isaa yookaan hiriyyaan isaanii dhufa qorachoo osoo hin taane akkas asiin osoo hin taane waraqaa fudhatee yookaan akkaawuntii fudhatee mallaqa irra galchuuf kanaa miti rakkoo qaba jechuun rakkoo isaatti himuu osoo hin taane eeg bakka kanaan na yaalaa miidhamte bakka kanaan waldhabne bakka kanaan itti kenne yoo jedhe namni sun hin duune hin jira. As dhiyaatee kunoo haatiillee as jiraatte kunoo bakka kanaa yoo inni dhabe irraa kafalla. Gartee isaafillee yoo inni isin soba dubbattu taate soba isii wajjin asirraa gadi bu'uuna jechuudha dhugaa isaa kenni. Kanaafuu wanti garteetti ni isinillee garteetti isa itti atillee Karaan Nuraddiin eedatti nu balleerraa jedhee. Annan addi jira kalee galgala Mubarak diisi achi jira kalee galgala. Mana Nuraddiin keessatti maal dubbataa burtan kalee galgala.
Ilaa kiyyaachifaa turtanii miti. Mana Nuuraddiin keessatti maal hojjetaa turtan maal dubbataa turtan namni as keessaa waa argatu tokko hin jiru. Dhimmi kun dhimma gartee miskiina muciyyoo amata tokko guutuu kiniinii nyaachaa jiraattuuf nuti kennaa gubannee irraa dubbanna malee namni achi keessaa waa argatu tokko hin jiru. Itti gaafatamummaa biyya kana keessa nutu qaba nu malee namni biraatitti waan kennina nu malee nutu haqa keessan isinii baasa. Kuma dhibba sadii sirraasa. Ijoollee komentii barreessuudhaa qophaa'a. Komentiidhaa qophaa'a. Ijoollee warri komentii isintu mirga qaba harka caalu. Obboleettii kiyya keessaan sii dubbatamuun barbaaddaa itti si kennine keessaa baanuu gaaffiidha bakka deebii gabaabaa. Ila bara Mubarak akkasiin baanuu yaa mirga siitii malee mirga keessanii miti. Waan kana karaa keessaatiin dubbannee Biyya mirga keessanii miti mirga siitii malee. Siifa dubbatanu keessaa baanuu dubbadhu. Yuusa deebii gabaabaa. Mubarak osoo keessaa baay'isa. Waadaa seenan hin bu'a. Lakkii Fifuna yoo namni isin deebisoo jedhanii waadaa seenan hin bu'a. Dhaggeeffadhu. Erga namoomaa gaafachuu isaa barte ati nama kanaan haasa'i yoo wal amansiiftan yoo dhatte argattes yoo dhatte dhabdes lamuu deebi'uu hin jiru asitti. Mubarak ila. An dubbataa jira bari an waa ila. Amma nama keessaa tokko ati keessaan siifa bitu kiyyaan moo asitti fadhum lama keessaa tokko filadhu. Asumarra naa hafit ummaa kasuura ofii sodaati rabbiin sodaatu dhabaa naa hafit asuma dhaabullee naa haa eebbisu bakka. Nama kan nu deessuu dandeessa moo hin dandeessu? Ila na dhagaye ka Mubarak al tokko laal. Mucattiin tun meebii nama biyya keenya keessa jiraatu si galee nullee nama biyya kana keessa jiraatu dubbii mucattii kana gadi buusnee si galee karaa keessaatiin dubbannee jarallee walii galchinee walii araarsinee birrii isii kanallee haqa isii dhugaa jiru irraa fuunee yoo dadhabe immoo sitti deebisnaate maaliif yeroo nuun kennine. Ummata keenya wal bira fidee bar waliin dubbachiisee haqa isaanii dhugaa baasuu danda'a bar Mubarak ko bar nama baay'eetu jira bar wanni wal bira na fiduu iyyuu hin jiru kiyya si amana an wanta inni dubbatu kana hundaa keessaa hin qabu fide nama anaa mari'atee wanni fide hin jiru wanni an keessa gaarii hin jiru kana kenna mucattiillee ka fidellee anaa miti namni fide an birikee hatta namni isaa waliin dhufee na kenne suuraa si amma si erga Mubarak namni isaa waliin dhufee narraa fuudhallee hin jira mee inni hawaaqatu akka manni jedhu kana ijoollee birrii kenni jettee way abadan bakka inni takkitti hin jenne an harka rabbii jira hin jiraa fi du'aa kiyyaan beeku bakka inni takkitti hin jenne gaafadhu. Okay, obboleettii kee ishiinullee obboleettii qabna ishee ati dubbii nutti as kennadhuuti karaa keessaatiin si ilaallee bakka ati jirtu iyyuu dhufneetu si gaafanna banuma yaalaa sanuu si galee. Namni dandeenye si xumurraati. Booda dhabne immoo Mubarak man si deebisnaati ati. La hin fuudhuan deemee jennaan Mubarakin gaafadha anaa miti Mubarakin gaafadha. Mubee waa godhi mee jara keenya. Jennaan hin fuudhu dubbicha deemee. Mubee waa godhi. Mee waa godhi. Mubarak yaanillee nama. Dubbii achi bahee keenyatti deebi'u. Wayiif jedhe mubee ko. Wayiif jedhe. Erga namni nama gaafa. Fati garteetiin gamanaafillee nuti nagaa barbaanna gamaafillee nagaa barbaanna yeroo ittiin dheeressini garteetiin waa miilaan deemaan jiran yoo taate silkiidha yookaan makiina maan bira deemanii dhaqan biyya san keessaa hin dhaqini hadharraa haga galgalaatti xumuruu hin danda'aniiti mee galgalumaa nutti haa deebi'anii itti kenni suuraa jara akkana qabiiti waan irra gayaniin galgala mana kana nutti haa deebi'u kunoo inni illee kama suuraan isaa as jiru kana isiillee yoo taate tanuma nuti illee asuma jirra itti kenni mee haga galgalaatti waan wajjaan baasan baasanii nutti haa deebi'u itti kenni kunee gadaabu waan irra gaye nutti haa deebi'u. Bakka boona lama dubbiin jiru kana ifin kana miti. Kiyya koye ifama. Kiyya kana nama tasgabbaadha amma hadha argite jechuudha kaleessa edas dhufe waa tokkoon sin ittiin barbaadan innis maali ummanni no asumarratti dhufuufi qabaa jedhamaa jira. Tokkoffaa namni kun hin dhiyaanne yoo keessaan dubbatamuu taate an akka gootitti namni sun dhufee maaliif asirratti hin dubbanne oggaa afurii miti oggaa ja'a jechuun sheemiidha. Hangara kootiin dhimma kana anla akka nama tokkootti akka nama parsantii 25 murteessuu danda'utti jara boonaa waliin walqixan qabaanis mirga. Parsantii 25 dubbata asaafa boonaa ammaa faallaan dhaabadha jechuudha. Maaliifan namni sun maaliif hin dhiyaanne tokko
maaliif si ergata lama dhufeen dhiyaatu yoo ta'e maallaqa si hadhabdu bakka buumnaaf yoo sinnaa kafalaa jette namni sun dhiyaachuu qaba amma dhiyaatee asirratti dubbatama miidiyaa irratti maqaan isaa baate barbaaddu kunoo ilaalla ilaali waan si agarsiisa dhiifama naa godhe ilaali ilaa ofii jettu kottu jedhiin ilaa erga dubartootaa mana obboleessa keenyaa shamarran akkatti gammachuu feesbuukii irratti ibsaaru nama kuma meeqan laale viidiyoocha gadhiifame immoo laali ala Facebook irra deema gatitee fi akkanatti borwaa waliin komanne fidi dhiyeessaa dhiyaachuu qabaasitti gabaabaadha dhiyeessitu dhiyeessi kiyya dhiyeessuu baattu an hattuudha mirga gaafii na gaafatteef deebisi yaa deebisu kaa maaliif asirratti hin dhaaba maaliif asirratti hin dubbanne maaliif si ergatee naan jettee turte miire haqa isaa maaliif hin baafanne dhufe inni ilaala amma ka jedhaa jiru ani nama biyya kana keessatti baay'ee ta'e maybe ati beeku lee jettana be obboleessoo kiyya an jecha biraan naga'u qabdi hin kennina dhumateera hin qabdu kanaayyuu anillee biraa qabaa jedhaa jira bar anillee biraa qaba ijoollee biyyarraa fiduu jira isiin eenyuun caalti hin gaafatamtiif kaasiinis naa fidi kanaafuu karaa keessaatiin gaafannee fi wali yoo maallaqa si biraa qabaatte qabdi jedhaa galchaa fi jarana yoo hin qabaanne immoo dhufee afalmatu kiyya annam tokko fideen jiru asirratti na haa salphisu nama inni birri waliin fuudha dirasi si erga keessan na dubbis kiyya hoo ajamti isa gaafattaa bilbiltee isa dhiisii meeqan isa ijoolleen sun naan dura dhuftee moo hagan birri kenne dhuftee gaafattaa obboleetti kiyya maaliif mi'uutii irraa kaataati qabaqaatti kennitee qursii nyaanneen asii kana fal wallaahi nuutii qabadhu taa'e nuu fidi kiyya yoo irraa qabaate irraa kafalla obboleetti keenya irraa kabajaan nuu fidi erga irraa qabaate intalluu hattuu taatetti nuu fida dalphen nuu fidi shamarranni birrii dhiiraa nyaattu eenyu jala eeyyame nuu fida mucaan akka qaba kaa erga haqa qabaate maa sodaata fida kiyya kabaja sii kennini ummata keenya kunoo komentii ilaali fida parsantii 75 ummata komentiitu mirga qaba namoonni kuma 700 kun aalima keessa ani nama sooshaal miidiyaa fayyadamuu miti yoo barbaadan silkii mubaarakiis jedhaa kiyyallee jedhaati walirratti hidhaati na gaafadha yoo kanaa miti jettani kinoo mucattiin kun lakkoofsa kiyya qabdi annama biyya kana keessa suuqii banatee hojjetaa jiru leesh dawwaltee yuuna fiduun dandeessu atamma ishii suuqii sallaal kiyyaa ko nuu fiduu dandeessa moo dandeessu gabaaba hin fidu ani sooshaal miidiyaa ani hin fayyadamu karaa keessaatiin dubbii isiillee laalee dhugaa kiyyallee laalee hin kafalaa jedhaa jira bareen. Birriin biraa qaba jedha maartii mucaa dhukkubfattuu nurkatti ajjeesuufiin birriin biraa qaba erga jedhe maqaan sii badeera amma ana biraa qaba jechuun badeera. Gubee ati al tokko eshi dubbii akka boonaan jedhe kana godhuu hin dandeessu eshi teegalee. Ummanni hin ta'u. Mucattii kanaa barbaanna waan ta'eef nuti mucattii kana karaa keessaa maallaqni boona qoya boona. Boonaa nuyi matameera qoya dhiifama waa tokko dhaggeeffadhaa waa tokko sitti hima boonaa nuyi matame ka salphanneera boonaa namoo isii mataara boona deebii gabaabaa naa maal jedhame maallaqa riyaala 2000 biyyattan sii galcha jedheen teegatii maallaqa namaa nyaanneef danfitee fidaa jette nama kana maallaqa irraa qabaanni immoo bare nama maallaqa irraa qabu maqaa balleessaatti nuufa dhufu kanaaf jenne boonaa shorte bakka deebii bitetta kana boodina mubarak waan tokko sitte mubee kiyyan mee atoo deebii natti himte hin gaafannan jedhee kaleessa dubbii mucaan warra jimma boona yaa
buufnee hin kafalla jedhe isaan maaliif hin beektaa? kennite. Atoo gati No, ila kiyya waa tokko godhan amma dubbii kiyya irra waa wayii arge. Amma jara keenya mucaa gartee social media fayyadamee mallaqa namarraa fuudhuu miti hawaalaa erguu miti hundi keenya osoo biyya arabaa hin geenne akkaawuntii banannee social media fayyadamna. Mucaan social media hin fayyadamu gaafa jettu as keessaa waa dubbiin jirti. Maarreekaa ansanillee kan jedhee fi dubbii kaleessaa galgalaallee osoo maa dhaga'u waa qabbaneessuuf hin jedhee kaka'uti. Dubbiin ammoo gaafa kan keerraa laallu achi hin jiru. Ammallee hawaasni jala kana jiru paarsantii 175 hawaasa jala kanaatti waa murteessa. Ana akkuma nagaa akkuma jaarsaa gartee keessaan laalla lakki keessaanii laallamtu muciyyoon tun dhukkubsataa jirti nu harkatti duuti boru kadhe mana mubaarak keessatti duute nuun jedhani maarree namni gartee mallaqa kanarraa fuudhe gurbaa jira gurbaan hin duune biyya namaa keessa jira wantummaan inni gartee baaggaraawondi duute duuba taa'ee gurbaa kana erguun maali shakkii qabna gurbaa masan waa dhiyeessi irraa qabaatu irraa kafalla bakka muciyyoo buune waan jedhu jira hawaasni jala kana keessa kanaafuu obboleessa keenya yoo garteetiin nan tumura ila yoo silkii gurbaan hin qabne kadee isaa ta'aa jirta hiriyyaa isaati bira deemi kanumaan haaseenu ila dhageeffadhu hin qabuumi kanumaan bira deemi kanumaan haaseenu yoo gurbaan dhabee muciyyoota namallee inni wallaahi walakkaa natti irraa kaffala yoo inni muciyyoota narraa qabaate jechuudha irraa kaffallee mallaqa ofii fudhatee asirraa bu'a yookaan ammoo dhugaadhaan yoo dhufe muciyyoon dhugaa ofii argattee manni kun mana dhugaa baasu malee kaan qaqqabee kaan waliin qabu ija qixxeetiin laalan osoo hawaasni jala kana jiru keessan gabbuusaa jedhe amma si kenni gabbuuna hawaasni deedee jira nama 2,000 tosira namni 2,000 kuni namni lama keessatti gartee olaantummaa agarsiisuu hin danda'u hawaasa kana hojii waa murteessina hawaasni didee mucaa kana dhiyeessi jedhani hiriyyaa kan keeti maqaan hin badini suuraan kan keetillee waliin hin badini maarree dhiyeessi kunoo bakka kana kana yeroo sanaa kennaa hin qabullee yoo jedhe dhufee hawaasa wajjin mari'atee hawaasni waan jiru murteessa akkuma aadaa kennaati ay dhiyeessi gurbaa yoo quuqamaa doodii qabaate yoo hiriyyummaan jiraatte yoo qabaate kaleessa galgala waan dubba Ilaalee waan kana mubaarak na hin gaafanne karaa keessaatiin sooshaal miidiyaa irratti ol baase ammallee garuu sooshaal miidiyaa irraa ka ol baase kana gadi buusee karaa keessaatiin ani mucattii wajjin ni fixanna haqa isiillee yoo jinarra jiraatellee illee yoo jiraate hin kafalaa siigalee jedhaa jira nutillee immoo jechuudha baabas ta'e anas ta'e warra biyya kana ila oromoodha amaari tokko keessa hin jiru ormi biraa keessa hin jiru kun gartee Oromo makun hundinuu jechu ilmaan abbaa tokkooti wanti gartee maqoon hin jiru dhugaa jirtu kun kana sirraa qaba kana sirraa qaba naa kaffali yoo jedhe homaa takka rakkoon hin jiru yoo isiinuu dhabde irraa kaffalu yoo mucaan dhabde irraa kaffalu mucaa sana dhiyeessi hiriyyaa keetiin mi'a gas keessa teette kanas keessa teettu daqiiqaa 20 yookiin 10 caala waan fudhatuudhaati miti maarree kun jara keenya dhabe yeroo naa kenna maarree haqatti isiitiyyuu miti tiyyatu irra jira ta'isiitu gartee yoo isin itti kijibde salphinnaan asirraa gadi buunee kabajaadhaan isa galchina kanaafuu fidii obboleessa keessan maa isa fiduu maaltu sin dhooge yoo inni silkii dhabe bira deemi isaafuu ay ta'aa jirtaa miti silkii kee itti fidi dhaqi silkii bira kanuma dubbiin jiru. Dhagaa dhageesse gamas laallee gamanas laallee boonaan keessaa nuu kennaafi jalaa ture amma immoo kunoo maallaqa irraa qabne mucaa dhukkubfattuu ofiifuu fayyaan kan rabbiiti birrii biraa qabdu irraa qabna jettan faallaa nuu fiduu dandeessaa obboleessa. Nama nafichisiistee jedhe laal nama nafichisiiste birrii nama sanii. Inni obboleessa keenya isinis obboleettii keenya ni dubbanna nuu fidi bakka bira dhaqi yoo miidiyaan qabaanne wallaahi rabbii kottan kadha suuqii qabaate tiktookiin nama adhabu immoo bira dhaqi nuu kottu ummanni ajjala jiru immoo si qofaa miti kan inni murteessu ummanni gaafa natti kaani ummanni kun wallaahi mataa laayivii rafana baasu na arsanii na arrabsu jechuudha. Wanni jarri naan hin jenne jiru ummatu tadha ajala taa'ee fidaa jalaan kun gaafa natti ka'e na nyaata. Kottaa ilaala. Hundi keessan iyyuu kijiba koo dhugaa koo kottaati ilaala. Gaafa dogoggora buccoo si dogoggore gaafa dubartii arrabsu maal naan jalaa turan nuti keessite naan jalaa turan gasti galanii nu arrabsite mubaarak naan jalaa turan dubartii arrabsite sun nuyi naan jalaa turan dhiifama kokkee qabanii na gaafachiisan. Gizee dhibban dhiifama gaafa deeman gizee tokko miti dhiifama dhugaan sitti maara gizee dhibba tokko dubartoonni jala jiran qalliin seen hagan dhiifama gadi bee gaafadhu jechuudha waan akka kale deemuun jiru namni dogoggore bakka dhiifama sin gaafata maallaqa sin deebisa dhume si qofatti murteessan manni koko ummata dhugaati kana jala deemu malee sobaa waliin gargaaru.
amma illee jala kana namni information bira baasaa jira hin beeka bira jira namni jedhu komantii jedhu barreessaa jira argaa jirra itti kennee os bira jira boona ko isi maaltu dhibe fidaa jedhe ummanni ummata fidaa mootummaan kan ummataati mootummaan biyya bulchuu utuu akkana sagalee ummataa dhagaye wallaahi hin kufu mootummaan masaraa keessa taa'ee miila diriirfatee taa'ee yookiin immoo achi nama ajjeessuutu hin taane utuu miila isaa diriirfatee taa'ee mootummaan biyya isaa jechuudha Ameerikaas haa ta'u Kaanaadaas Itoophiyaas Sudaanis mootummoonni utuu ummata dhagahanii umrii jalaa guutuu mootummaan Turkii maaliif gaafa inni kufuu jedhu gaditti yaamu dubartoonni jaartonni argitaniitu footoodhaan taankii jala ciisan beektu namichatu Erdogan rabbi umurii isaa dheeressu ummata dhagaa waan ummanni jedhe malee takkaa godhe hin beeku. Kanaaf ummanni gaafa taankiidhaan biyyi diigamuudha gadi yaa'u dubartoonni sun taankii jala ciisan nu ajjeesaa jalqaba jedhan mootummaan kun hin kufuudhan. Achumaan shiftaan sun badee miti moo achumaan taankii keessaa bu'anii harka kennatanii namni ummata dhaga'e ummanni 75 kan murteessu ummata yoo